Ani ergan biyyarraa dhufee waggaa 2 fixuufan jira. Garuu waggaa tokko dabalachuun barbaada. Ijoollee hedduun waggaa tokko dabalachuun hin danda'amu. Dirqama waggaa 2dha naan jedhu kan jedhu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettii keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haara taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo har'a qabadhee dhufe kana keessatti tokkoffaa irratti warroota as jiran gallee deebina jedhanii fi warroota asii itti dabalatanii itti fufanii hojjechuu barbaadaniif viidiyoon kun of keessatti qabatee jira. Isinis immoo laayik gochuudhaan hanga xumuraa na wajjin turaachuun affeerraa kooti. Egaa jalqaba irratti gaafii obboleettii keenyaa akkas jette. Ani waggaa 2 fixuufan jira. Garuu immoo waggaa tokko dabalachuun barbaada. Ani waggaa 3 ol biyya Arabaa turuu hin barbaadu. Haa ta'u garuu ijoollee hedduu yoon gaafadhu dirqama waggaa 2 dabalachuu barbaadda. Waggaa tokko siif hin dabalannaan jedhu. Akkaman godhaa miinaa fi mii kan jedhudha. Egaa asirratti namoonni waa baay'ee jechuu danda'a. Garuu murteessituun madaamii bira hojjettudha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo waggaa dirqamni biyya Arabaatti gaafa hojjennu dirqamni nuti qabnu waggaa 2 qofaadha. Kana beekaa. Dirqamni giddiidhaan galuu kan hin dandeenye hojjechuu kan qabnu waggaa 2 qofa. Waggaa 2 keenya yoo fixne hagam dabalachuun qaba, hagam dhiisuun qaba jettanii kan karoorsuu qabu isinidha. Innaa waggaa 2 keenya erga fixxanii waggaa tokko dabalachuu mirga guutuu qabdu. Nigalee waggaa tokko dabalachuu mirga qabdu. Madaamii keessanitti himtanii waggaa tokko dabaladhaa. Waggaa tokko taa'ee tanan saniin booda biyya koo galee maatii koo laalee yoo maatiin koo haalli maatii kootii naaf ta'e garuu haalli ani yaade naaf ta'uu baate nan deebi'a kan jedhuun madaamii teechaniin walii galuu dandeessu jechuudha. Innaa kanaafuu waggaa tokko dabalattee waggaa 3 xumurtee galuu mirga ni qabda. Dirqama waggaa 2 dabalachuu qabda kan jedhu hin jiru jechuudha obboleettii koo. Kanaafuu madaamii keetti dubbachuudha. Gaafuma waggaa 2 fixxuu yeroo waggaa tokko dabalachuu barbaaddutti madaamii ta'e beessuu qabda. Maaliif ishiin akka iqaamaa waggaa 2 hin hojjechiisne iqaamaa waggaa tokko akkasiif hojjechiistu jechuudha. Inni itti aanu immoo biyya Arabaa jirtu baay'een keessan. Ani afaanan beekaa yoon galee akka barbaadettan deebi'aa rakkoon tokko hin jiru jettanii namoonni yaaddan hedduun keessan jiraachuu dandeechu. Warroonni hangammaa galtanii hin beekne seerota yeroo ammaa ba'e kana warroonni hin beekne sirriitti dhaggeeffadhaa. Biyyoonni Arabaa duraa yeroo dhufan ani akka salphaatti baay'ee akka salphaattan jalqaba akka salphaattan biyyaa ba'e dhugaa isinitti ani akka waleetti akka salphaatti jechuudha. Yeroo dhufutti paaspoortii malee ministirii kutaa 8 COC minaamina piroosesiin jedhamu tokko jedhee gaafan biyya Arabaa dhufu piroosesiin kun tokko illee hin jiru. Paaspoortii kiyya bichaa nan baafadhee nan ergadhee saniin booda meedikaala nan ka'ee saniin booda fiizannaa deebi'ee nan dhufe biyya Arabaa. Wanni hin beeku hin jiru. Garuu ergan kana jedhee asii hojjedhee deebi'ee gara biyyaa galee nan deebi'a gaafan jedhu piroosesiin isaa xiqqaa ganan jedhamne jechuudha. Innis ati afaan beektaa deemi guuttadhuatti xaaxaan qabdu warroota afaan beeku barsiifnu warroota afaan hin beekne barsiifna siiniin jedhu seerri jechuudha. Kanaaf gaafa asii biyya galte tokkoffaa irratti kaardii kutaa 8 si gaafata. Paaspoortii silaa hin qabda waan ta'eef paaspoortii doo qabaachuu baatte duraan paaspoortii mattaawqaa qofa qabannee deemnee baafannami. Amma garuu guyyaa dhaloota si gaafata paaspoortii baafachuuf guyyaa dhaloota keetii qabalee deemte qabalee irraa barreessistee chaappaa rukuchiistee mattaawqaa baafattee kanneen qabattee paaspoortii baafachuu deemta jechuudha. Garuu paaspoortii waan qabduuf biyya Arabaatii waan galteef yoo tajaajila illee fixate haaromsachuuf agamus hin rakkisu. Kan si barbaachisu kaardii kutaa 8 ministirii jechuudha. Ministirii dirqama si barbaachisaa tokko jedhe. COC dirqama si barbaachisaa 2 jedhe. COC yookaan maallaqaan baafatta yookaan ni baratta. Ani garuu maallaqaan hin baafanne baatii tokkoo fi guyyaa 15 baradhe jechuudha jalqaba yeroo gara na dhufu. Baatii tokkoo fi guyyaa 15 baradheen qormaan jira jechuudha. Dhugaa isin jedhamu iddoo qormaataa sanitti kanuma beektan kanaayyuu sin tasaasicha jechuudha. Anuyyuu kufeen oole maaf assisoo baamiti
jim jedheen oole jechuudha. Qassaalaa akkaataa itti qassaalaan faallaa natti garagare kan ittiin miicuu fi kan ittiin cufu oduman beeku natti gaarradee jechuudha. Garuu haa ta'utii bukkuu fi naan hin jenneeti jala na baasee darbee jira jechuudha. Erga isa darbiteen booda COC'n kee chaappaa rukutamee gaafa sii kenne tokko jettee jalqabda malee ani haarawaadha jettee dallaala yoo ta'es dallaalli soo ta'e COC'n dirqama garuu maallaqa hojjechiisuu dandeecha. Garuu immoo maallaqa hiyyatti maafan taphadha yoo jette kan 50,000 60,000 100,000 dallaala kaffaltee dhuftu 10,000 maallaqa kee dooffiti wixxin bixxit gootee siraatan kara seerri si ajajuun gaafa dhufte immoo maallaqa keetii hin firfirsitu jechuudha. Gaafa asillee geechi beekte adagaan sinirra ga'u. Ijoollee baay'een kan miidhamni sinirra ga'aa jiru, kan adagaan sinirra ga'aa jiru, ijoolleen hedduun keessan kan dallaalaan dhuftan jechuudha. Kanaafuu obboloota koo dallaalarraa fageessaatii, jabeessaatii of eeggannoo godhadhaa siniin jechuun ana obboleettii keessan affeerraa kootii jechuudha. Egaa kana fakkaataa hordoftoota kiyya. Innaas faashinii yeroo ammaa dhufe immoo jechuudha. Faashinii guddaa fidanii jiru dallaalonni. Warroota afaan Arabaa beekan kana birqii akka birqiitti ilaalu. Ijoolleen teenyas gaafa biyya Arabaatii galtee afaan Arabaa beekuun isaanii akka birqiititti of ilaalu jechuudha. Innaa odoo anaati immoo akkan of hin godhu dhugaan sinitti himamti. Galee kufee rakkadhee miti odoo namni takka nan argin odoo namni takka nan beekin karaa imbaasiiti shul jedhee guuttadheen biyya Arabaa dhufa malee miidiyaa irratti anaa shuqultee 5 سنة 6 سنة سعودية أنا يعرف يسوي قهوة أنا يعرف يسوي رز أنا يعرف يمسك بيبي أنا يعرف يسوي يشوف أجوز هنجر رقاس هنجر ما ركض إنه جده هنده ميديا رتبيهمو كمراته ijoollee aga nuti aga ofitti kolfinu immoo jarri kana lama nutti kolfu jechuudha. Kanaafuu maqaa keenya eeggachuu qabna. Salphina keenya eeggachuu qabna. Kanaafuu biyya ormaa hojjennee gallee gaafa maallaqa dhabnee rakkannee rakkannu hin jennu. Rakkoon karaa ishii namatti seentuun hin beekamu. Biyya Arabaa hojjedhee jira ammaan booda hin rakkadhu namoonni jettanii rakkoon badduudha. Karaa isheen balbala namatti banattuun hin beekanii osoo ati hin beekin jechuudha. Garuu immoo rakkachuu jechuun mana barumsaa guddaadha. Waanan jedheefan qabas. Sababan jedheef immoo afaaniin osoo hin taane qabatamaanan gaafan biyya koo gale isinitti agarsiisa. Amma afaan isinitti hin dubbadhu. Rakkoon mana barumsaa kutaa 1 haga 10 warroonni baratan garuu rakkoon kutaa 1 haga 10 odoon baratiin ji'a tokko keessatti waa hedduu si barsiiste. Gaafa rakkatte firan qabdu. Gaafa rakkatte barsiisaa si barsiisuu hin qabdu. Gaafa si rakkatte nama si bira dhaabbatu hin qabdu. Kanaaf shamarran keenya adaraa keessan yeroo biyya Arabaa hojjettan bal'isaa yaada. Yeroo biyya Arabaa hojjettan kallattii tokkoon qofatti waan hojjettan hundumaa cullu gootanii gaafa sii galtan wanti sin kallattii tokkoon hojjettan sun kallattuma tokko sin baasa malee kallaa garaagaraa miti. Kanaafuu biyya Arabaa hojjettan fakkeenyaaf mana ijaaraa jirtu yoo ta'e manuma ijaarsaa sanirratti waan qabdan gadi calleessitanii waggaa 8 hojjettanii mana qofa ijaartanii hin galina. Manni suuta dhumata wanti goota kallattii biraati waan biraallee uumuu yaalaa jechuudha. Oduma gola ormaa yoo namni biyyatti sinfaana tattaafatu hin jiraanne maallaqa keessan diinaaraan doolaaraan riyaalaan qabadhaa. Yoo namni biyyatti immoo sin duubatti wanta sin jettan osoo irraan dabsiin godhu yoo jiraate biyyatti ergaatiin maallaqa hojjechiisaa. Garuu maallaqni keessan biyya dhaqee kan hin bada yoo ta'e galtanii akka rakkattan beekaatii maallaqa keessan asitti qabadhaa lamaan keessaa tokko. Ijoolleen immoo biyya Arabaa teechanii sababa maallaqaatiin bultii keessan diigaa jirtan jireenya keessan balleessaa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Ijoollee baay'een viidiyoo koomentii wayii dubbiseen imimmaan naqabe jechuudha. Seenaa san guutumatti isinii dubbisee ka'een saniin boodatti immoo isinis maal akka jettan hin laaltu jechuudha. Namoonni tokko dhiirri sabichaadhaayii malabbaasaa isinii godha jettanii bultii namaa keessa seentanii akkasiin godhina. Ani birri keessaniin kennina qabadhaa jedhee kanan gorsu ijoollee jaalallee feesbuuk irraan oonlaayinii irraan jaalalleedha jettanii of jala yaastan malee bultii keessan diigaa firfirsaa jedhee tasallee naman gorsu. Anis bultii keessan jira waan ta'eef. Garuu bultii ofii akkamitti akka kabajachuu qaban, bultii ofii akkamitti akka bareeffachuu qaban, akka nama tokkootti biyya Arabaa taa'anii bultii ofii bareeffatanii gara bultii ofiitti akka galuu qaban
sin gorsuu nan danda'a. Garuu inni dhiirri isa bichaadha erga maallaqa kee barbaade diig innis taa'ee maallaqa kee qofa barbaaduu hin qabu. Atis baatii baatiidhaan irratti erguu hin qabdu. Hunduu karoora mataasaa qaba jechuudha. Kanaafuu karoora mataasaa saniin haala ittiin adeemsa innis akka viidiyoo kiyya kana warri biyya keessas yoo kan na hordoftan ta'e kanasis na hordoftan yoo ta'e hojiirra oolchaa jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa jechuun qaama tokko jechuudha. Niif galee qaama tokko jechuudha. Namni tokko erga qaama tokko ta'etti waan tokko hojjeta. Waan garagaraan hojjetu waan tokko hojjeta. Abbaan manaa wanta haati manaa jettu dhaga'ee hojjechuu qaba. Haati manaa wanta abbaan manaa jedhe dhaga'ee hojjechuu qaba. Garuu jaalallee jechuun eenyu? Jaalallee jechuun akkam kan jedhu viidiyoo tokko dheeraa dhaggeeffachuun baay'ee nama nuffisiisa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinee bal'innaan isinis koomentii yaada mataa keessanii bal'innaan barreeffattu. Anis immoo bal'innaan yaada mataa kootii isiniif qoodaa jechuudha. Waan hojiin turtaniif turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u.